kabajamtoota hordoftoota keenya WhatsAppii duraan nagaafachaa turtan shaniin dura barsiise amma WhatsAppiin gurraachi bifa ajaa'ibaatiin dhufee jira. Kanneen WhatsAppii fayyadamtan WhatsAppii Play Store jalaa buufattan delete all amma ofitti boonaan isin barsiisa. WhatsAppii ajaa'ibaa yoo itti fayyadamtan bifa kompiitara yeroo jijjiiru kompiitara fakkaata. Inni lammataa WhatsAppii banachuudhaaf tokko haga 10 ilaa 20 haga feetan. WhatsAppii lama isinin barbaachisu kaan delete gootanii tokkumarratti lakkoofsa 10 15 20 hanga feetanii fayyadamuu dandeessan. Afaan torgomachuu barbaannaan asuma cinaatti otuu aappii tokko keessan galin jijjiirrachuu afaan Ingiliffaa fi Arabiffaa afaan Oromoo keessan jiru. Afaan Oromoo keessan jiru. Ingiliffaa fi Arabiffaa afaan feetan jijjiirrachuu barbaadan Arabiffaan barreetanii Ingiliffaan asumarratti akkuma argaa jirtan yoo jijjiirtan bifa kompiitaraatiin jal'isee kaasee isinii jijjiira. Kabajamtoota hordoftoota kiyya onne nama erguuf like nama gochuun achumarra jira keessa galuu hin barbaadu. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya WhatsAppiin bifa haaraan dhufe baga gammaddan. WhatsAppii isa dura delete WhatsAppiin amma dhufe kun boonsaa fi gammachiisaa antakkaan agarre. Wallahi antakkaan agarre. Garuu kan siichi dhufuun beeku malee isa darbe WhatsAppii kamiinu adda kun online cufachuu feenaan sa'aatii irraa baateef sa'aatii feete galte hin beeku namni. Sa'aatii feetetti sabaate sa'aatii feetetti jijjiirrachuu barbaannaan WhatsAppii kan biraa buusuu sin barbaachisu. Asumarratti keessa galte asumarratti keessaa baata. Ajaa'iba tokko hanga 10 banachuuf WhatsAppii buufachuu isinin barbaachisu. Tuqur WhatsAppiin gurraachi yeroo dheeraan nagaafachaa turtan bifa haarawaan dhufee jira. Itti fayyadamni isaa haala kompiitara afaan jijjiiruu barbaannaan achumarra jira. Waan feetan Amas Barnota Kanata Hukaba Kayon Oromota Barnota Amas Barnota Kanata Hukaba Kayon Oromota. WhatsAppii kana fayyadamuun dura eessa akka buufatan beekuun gaariidha. Eessa akka buufatan isinitti agarsiisa. Kanaafuu namni tokko viidiyoo kana laalee WhatsAppii kana laalee akka buufatu wallaaluu akkasiin wallaalle yaani akkasiin buufatanu barbaada namni kamiyyuu wallaaltanii hafuu keessanirraa akkasiin beektanii buufattantu na gammachiisa kotta. WhatsAppiin fakkeenyaaf viidiyoon kun isin ilaalaattan wajennu ambarre isan viidiyoo waraabaaru kana jalan isinii kaa'an. Fakkeenyaaf viidiyoo WhatsApp jedhu as gubbaa bakka kan waa itti mare kana isinii bakka waa itti mare kana fakkeenyaaf mee viidiyoo bakka seenee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf viidiyoo kana WhatsApp ilaalaattan haa jennu viidiyoo kana jechuudha. Gizee dhuftan akkasitti barreeffamu marra kana gaxuxxani barreeffamu marra akkas gaxuxxani. Ifa isinii ta'a yookiin immoo xiyyatti kana xuxxani. Yookiin immoo barreeffama an gammachuu iddoo feete jedhe kana la angaruu WhatsAppiin jedhee barreessa viidiyoon ganaa gadhiisu jalan isinii kaa'a akka ifa isinii ta'u viidiyoo ma ilaalaattan kana jalan isinii kaa'a asuma ilaalaattan kana viidiyoo ma ilaalaattan kana gaxuxxanii barreeffama kana akkasuma qofa harkaan rukuttani san booda akkanatti garagala ifa isinii ta'a namni kamiyyuu akka buufattanu akkas xuxxanii kana booda gadi wagga inni gadi garagalee kottaa siin agarsiisa. Gizee inni akkanatti gadi siin garagalee an liinkii tokkitti qofan kaa'a. Liinkii sana tuqattanii akkana xuxxanii dhaxxanii. Fakkeenyaaf liinkii sana tuqqeen siin agarsiisa mee amma. Liinkii wagga xuxxan bakka Telegram jedhu filadhaa waa lama isinii fida. Liinkiin asis hin fida. Ifa isinii ta'a asis hin fida liinkiin asis hin fida. Gizee asis hin fide nama kamiyyuu as fida wagga asis hin fide kunoo jalqabuma jalee kana isinii kaa'an. WhatsAppii sana akkatti buufattan immoo fakkeenyaaf WhatsAppii inni kun isa duraati isa kana miti anamma asirra jalqaba isinii kaa'a WhatsAppichuma qofa asirra isinii kaa'an jalee kana bakka viidiyoo kana galjalee jechaadha jalee kana irra isinii kaa'a WhatsAppicha akkaataa itti buufannaa isaa immoo isin agarsiisa fakkeenya isin agarsiisaa malee WhatsAppii sun isiniif hin gadhiisa ganaan gadhiifne amma yeroon viidiyoo waraabaaru kanatti jechuudha sa'a 11:35 asii WhatsAppicha wagga dhuftanii akkas gaxuxxan bakka kanarra gaxuxxanii. Sana booda isinii akkanatti hin fidu. Hin maree hanga geengoon kun guututti isinii mara. Wagga isinii maree geengoon guute akkanatti isinii fida. Akkuma kiyyaa kanatti isinii fida. Akkuma kan agartan kanatti isinii fida. San booda akkana gaxuxxani. San booda gizee inni akkanatti isinii fide bakka install jedhu kana xuxxani. Yeroo install kana callistaniitu mateessan hanga ni dhumutti. Wanga ni dhumee ka'e open bakka itti xuxxanii seentana. Fakkeenyaaf bakka install kana akkana xuxxanii akkanatti isinii barbaada. Sana booda akkanatti turtan jechuudha. Inni turtan akkanatti. Mee tureen naa isin agarsiisa. Yeroo dheeraa tura.
obsaan eeggattan hankiyya ammallee hin bune daqiiqaa iddoo lakkoofsee jira jechuudha. Hanga inni dhumutti obsaan eeggattan turtanii isiniif galaa buleewwan kiyya. Keessaallee hin baatan isin yoo keessaa baatan hin dhaabbata. Keessuma teessan hanga inni akkasitti dhumutti. An amma waastaappiin hubadhaa. Waastappii bilbila keessa irra jiru dura hin gubdani. Sana gubdanu malee isiniin seenu. Dura waastappii bilbila keessa irra gubaa seentani. Yoo feetan immoo keessaa baatanii waastappii keessan keessa seentani. Ifa isiniif ta'a. Asirratti isiniif fida. Waastappii galjalaa kanarra isinii kaa'a. Akka namni kamuu buusu hin barbaadu obboleewwan kiyyaa. Viidiyoo waraabaaru kana barreeffama akkana xuxxanii akkanatti liinkii tokkicha jiru xuxxani. Mee akkaataa itti fayyadama waastappichaa isin agarsiisa. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa waastappiin gizee dhuftan waastappiin biftisaa kanuma kunoo waastappii isin argattanu kana waastappiin kanuma gurraachatu bifa kanaan dhufe. Waastappii kana buufachuuf isa duraa gubuu qabdani. Isa duraatu isinii jiru isinii hin buusu ishee jedhee isinii galaa. Jalqaba gizee dhufe akkanatti isiniif mallattoo sadi fida. Isin garuu isa gadii filattani. Isa gadii isa kam? Kunoo bakka bulee kana filattani. Akkanatti isinii fida. Waggaa inni akkanatti isinii fidee amma lakkoofsa kiyyatti naqadheen banadha namni banachuu wallaalee hin jiru. An banadheen jira. Waastappicha banadheen raayitii isinii godhe kee skip yootanii dabarfattan kan rakkoon hin jiru. Asirratti yoo feetan wanuma tokko bakka qubeeraan baasaan bakkeenya raan buusa qubeeraa akkanatti seentanii. Obsaan eeggattani ammoo. Obsaan eeggattani hanga hinaannee fidutti amma fixee jira. Sana booda gizeen akkaan isinii fidee kunoo barreeffamatti madakaa bulee kana wagga tokko akkaan cuqaastani. Salaamu alaikum. Kee seenee jira. Waastappiin seenee jira. Egaa kanarratti waan hedduun isin agarsiisa. Amma kiyya mee jalqabuma waastappii akkaatti jijjiiru jira. Waastappii akkaatti jijjiiru argattani miti. Waastappii kana akkaatti jijjiiru. Fakkeenyaaf jijjiirrachuu waan jedhe amma fakkeenyaaf yoo akkaatti jijjiirradhu yoo feetan kana gootan ilaaluu dandeessanii waastappii akkatti jijjiiru agartanii beektu waastappii akkas nama gammachiisu. Xaayyeeb onlaayinii cufachuuf isa jalqaba lakkoofsa hedduu irratti banachuuf kunoo bakkaan xiyya isinii itti qabee jiru bakka eda'uu gaara gubbaa jirtu kana wagga tokkoof gachuu kaaftani. Akkuma isin argaa jirtan ammeeqaan banadheen jira lakkoofsa sadiin banadhee jira. Amma lakkoofsa Allah jedhu kana argattanii isa Allah jedhu kana keessan seena. Amma isa fataa miti lama profaayiliin qabu tokko qaba. Waastappii sadi banadheen jira bakka Allah jedhu kanan seename. Banuu isin hin barbaadu akkuma kanaan seena jechuudha keessa. Akkuma kanaan seena isiniif ifa ta'e akkuma kanaan seena jechuudha keessa. Xayyib ammas profaayilii sanan tuqa. Isa kam keessan seena bakka qubeerraa amma profaayiliin qubeerraa qofan seena qubeerraa qofa riyoo miti qubeerraa qofan seename. Isa duraati jechuudha kun. Xayyib isii qubeerraa xiqqoo kana argattaniiti isii kana keessan seename amma. Ifa isinii ta'e waastappii sadiin qaba jechuudha. Itti dabalachuudhaaf immoo waastappii danuu banachuudhaaf gizee akkanaa fakkeenyaaf akkaanti keessanii dhufe amma waastappii kiyya duraatti hin deebisame riyoo. Itti dabalatanii banachuudhaaf wagga inni akkanatti isinii dhufe dhiifama. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa inni guddaan isin barbaachisu isa kana waan ta'e jennaan akkana xuxxanii bakka eda'uu kana xuxxanii kan fetan irratti banattani. Sana booda waastappiin kamiyyuu akkanatti isinii fida. Waastappiin kamiyyuu akkanatti isinii fida jijjiirrattanii gizee keessa galtan lakkoofsa dabalataa ammas itti banachuudhaaf eda'uma sana xuxxani. Lakkoofsa dabalachaa barachuudhaaf isii gaara haa xuxxaniitiyyee eda'uu kana xuxxanii itti banattan akkuma duraatti jechuudha. Amma sadii nan banadhee jira. Ifa isinii ta'a jedhee yaada. Inni dabalataa wanti inni qabatee dhufe mee mucaa kanaaf han barreessa godinyaa. Mee lakkoofsa dhumni 41 kana keessan seename. Isa kana keessan seenaa. Sana booda namni fuula bilbila keessan irra jiru fakkeenyaaf yeroo aad dhuftanii isin bakka sarara sadii kan argattan miti sarara lama jechuudha. Tuqaa miti sarara lama kan godhuttanii nama waan fuula bilbila keessan irra jiru tarree ta'e argaa. Achi keessa galuun barbaadu jechuudha. Waan fuula bilbila keessan irra jiru akkanatti isinii fida. Kan nam tokko keessa teessanii jechaadha. Isa kamtu risaalamee qaba nama hangamtu naa barreessee as teessanii beektanii. Fakkeenyaaf etuu nam tokkoon chaat walii gootanuu nam tokkoon fakkeenyaaf nama kanaa walii barreessaa irraa jennu chaat walii godhaarra fakkeenyaaf wama ta'e walii barreessaa jirra. Dhiifama obboleewwanii. Dhiifama. Walii barreessaa irraa jennu fakkeenyaaf ashaangulliituma tokkoon itti erga kiyyuma kun fakkeenyaaf kan itti ergaa jedhu
kunoo bakka itti waa diimaatti qabe kana gootuttanii nama irra galeef nama isa amma waa dhufe akkaan ilaaltan tuu keessaan bahin jechuudha. Nama feeten sanaan haasa'a. Ifa siniif ta'ee inni ittaan immoo bakka mallattoo ifaa kana waggaa tuttanii mallattoo ifaa kana yoo tuttanii isii onnee kana yoo tuttanii onnee dakara qanii barbaaduun qabu isiniif erga. Kunoo mallattoo laayikii yoo tuttan laayikii isinii godha. Ifa isinii galee akka TikTok jechuudha. Kunneen beeksisaati fakkeenyaaf kunneen liinkii isaa beeksisa waan adda addaati jechuudha. Inni kunis akkuma sanaa beeksisuma isaati siitingiin isaa jira. Kun akkanatti isin kana cinqiin naxxanu isin kun amma dileetiin godhan fayyadu kun jechuun seera isaatii fi waan adda addaa liinkii isaa akkaataa namaa ergitanu haarawaa ta'e jennaan jarris akkanatti beeksifatan jechuudha. WhatsApp jira. Yoo dileet akkana gootanii wanti amma dileetii yoon godhe nama bira dhaqe sana bira badeera jechuudha. Inni guddaan akkamitti afaan torgomanna yoo jettan fakkeenyaaf afaan arabiitiin an barreessa amma assalaamu alaykum jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ifa isinii ta'e barreeffamatti fuulduree jirtu kana qubee A fi qubee chaayinaa argattanii miti mallattoo bakka footootti namaa erganu bakka xiyya isinii qabe isii waggaa tokkoof akka dhaga cuqaastan akkanatti isinii dhufa. Ani amma arabiidhaan barreesse bakka ingilish jedhu kanadha. Agartanii jijjiiree jira jechuudha ingiliffatti. Isinii galee achi keessa dhaquu ciqicidhee isiniin barbaadu. Ingiliffaan ergadheen jira. Mee ingiliffaan immoo maaliin barreessaa? Mee fakkeenyaaf dhiifama. I love you. Ingiliffaan hin barreesse. Mee wannuma kanaan tuqa gaame wanna amman diimaatti isinii qabe kana waggaa tokkoof akkanatti tuqa. Mee maaliin tuqa amma arabiffaan tuqa. Ana ahabbak. Ani sin jaalladha. Akkanatti erguu dandeessan. Gabaabinumaan warri arabiffa barreessitanii ingiliffaan erguu dandeessan fakkeenyaaf afaan arabii dheeraa fakkeenyaaf waan fedhen barreessa amma ani waan natti dhufeen barreesse isin agarsiisa. Akka ifa isinii ta'uufani waan natti dhufe fakkeenyaaf dheeraa barreessitanii nama ingiliffa beekuuf jechuudha. Nama afaan arabii dubbisuu hin dandeenye. Afaan arabiitiin dubbisa barreessitanii kaatin jechuudha. Ana amma isin buloo barreessaara mallattoon barreeffamaa kana isii cinaa jirtu kana waggaa tokko akkama cuqaastanii English. Ana Ingiliffatti jijjiire. Maaliif waan hin seeraan hin barreessine fiyyi na gaafate jechuudha. Seeraan hin barreessine waan jaraafuu hin galle jechuudha. Kanaafuu na gaafate barreeffama sirrii ta'e barreessitanii afaan fetanii torgomachuu dandeessan. Barreeffama arabii immoo kooppii godhee fideen isin agarsiisa. Yaa'ina eeggadhaa obsaan. Obboleewwan kiyya an akka ifa isinii ta'uun barbaade sirriitti barreeffama afaan amaaraa tokkoon fide amma barreeffama afaan amaaraa tokkoon kooppii godhee fide. Ifa isinii ta'a barreeffama afaan amaaraa kana yoon amaariffa dubbisuun beene arabiffaan akkamittan dubbisa meemee kooppii godhadheen fela peestiin irratti godhame afaan amaaraa ta'uun isin agarsiisame. Argaattanii miti afaan amaaraati jechuudha. Barreeffama afaan amaaraa OBN wayi barreesse natti fakkaata miidiyaa Itoophiyaa wayi barreesse. Afaan amaaraa kana akkamittan afaan arabiitti deeffadhe dubbisuu danda'a. Kunoo gizee kooppii godhattee akka fiddan kunoo mallattootti bira jirtu kana waggaa tokko akka cuqaastani. Arabii kiisee hin fitattan. Amma mee ittiin erga. Kunoo arabii ta'e kaa. Agartanii barreeffama amma afaan amaaraatiin barraa'e BBC barreesse kunoo afaan arabiffaa ta'ee dhufe jechuudha. Mee kana gubeetan ingiliffaanoo hin jijjiira. Akka ifa isinii ta'uu fani wanni hin barsiise tokko akka ifa isinii ta'uu barbaadetanii woo ifa isinii hin taane illee deebisanii gaafachuu wayya. Mee barreeffama afaan amaaraa man deebisee koppii godha. Ani amma fakkeenyaaf gubeera miti. Afaan amaaraati ammoo kun afaan amaaraa ta'uu agartanii miti isuma ammaa hin gube. Eshi English. Ingiliffaan tuqa mee search gadhiisa. Afaan amaaraa amma ingiliffa ta'ee jira. Ifa isinii ta'ee wanni guddaan WhatsApp waan guddaa fide kana jechuudha. Afaan ingiliffaa ta'ee jira jechuudha. Afaan feetan itti torgomuu dandeessan afaan meeqa qabaa wantichi mee walumaan laalla ani hin cufu viidiyoo afaan meeqa qaba kunoo afaan hedduu qaba jechuudha. Indiyaa minaaminii qaba. Afaan feetan Jaarmaanii afaan feetan bakka wanni isin fayyadamtan Arabiffa Ingiliffa afaan Amaaraa qofa jechuudha asirratti. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa kana fakkaata onlaayinii cufachuuf immoo kottaa. Onlaayinii cufachuuf kiyya amma argattanii miti bakka an isinii diimaa itti qabe kana. Kiyya amma bakka sa'aatii kun akkanatti jirti. Fakkeenyaaf dhiifama. Amma onlaayinii kiyya namni arga. Anis nan arga. Ifa isinii ta'ee bakka eda'uu an xiyyeetti isinii qabe kana nama kamiyyuu ni fida.
eda'uu kana akkas gachuqaastani wagga akkas cuqaastanii lakkoofsa namaa baafachuudhaaf bakka to'an xiyya isiniitti qabe kaa xuxxanii keessa galtanii anamma keessa galee isin agarsiisa rakkoon qabu yoo kunoo lakkoofsi namaa akkaanti isinii baa jechuudha. Ishi eda'uu sana xuxxanii miti bakka itti sa'aatii mallattoo alaarmii kana wagga tokkoof akkana gachuqaastanii eeddanii obsaan mallattoo alaarmii sana ilaalame sila waa irra jiru miti raayitii qofa miti ammoo qaxxaamurrii waa isa irraa kaafna. Namoota tokko of hin galu obboleewwan kiyya yaani ijoollee keenya tokko amma raayitii malee waa biraa jira kun irraan qaxxaamursiisa onlaayinii dhokachuuf nammaan nam tokko nan beeku ji'a 3 faa jedha. Irra akkanatti isin qaxxaamurraan salaamu alaykum nam tokko isin beekuu hin danda'u nam tokko abbaan fedhe ifa isinii ta'e onlaayinii irra jiraachuuf hin jirree keessa namni beeku hin jiru jechuudha. Akkanatti waastaappiin inni kun waan ajaa'ibaati. Guruppii kanammoo yoo inni akkanatti baay'atee isin cinqee wanni isin gootanu akkas gadi qabdan cibsitanii sana booda raayituma irratti gootan raayituma guruppii qofa irratti jechuudha. Raayituma irratti gootan guruppii qofa raayitii irratti gootan guruppii qofa irratti san booda kunoo gaara gubbaa bal'atoo xiyya isiniitti qabe kana cuqaaftani salaamu alaykum meera jira eessa gale kunoo as gubbaa gale jechuudha akka eessa gale guruppii qofa akka dhokattan jechuudha. Waastaappiin kamiyyuu qaba kana isa dabalataa immoo waastaappicha immoo onlaayinii shabakaa irraa cuftanii akka namni immoo guutumatti hin fayyadamnu nan cufa ammaaf jechuun akkeessaa bahuu isin hin barbaadu. Shabakaa cuftanii itti fayyadamuudhaaf fakkeenyaaf waastaappuma kana guutummaa shabakaa isa qofa irraa cufu kan biraa fayyadama. Isaaf immoo mallattoo gaara mallattoo waa'ee fi kan argattanii akkas gachuqaaftanii. Anamma shabakaarran jira anamma qulfii hin qabu mallattoo qulfii hin qabu wifi sun adiidha miti mallattoo qulfii hin qabu jechuudha. Sana booda mallattoo wifi kana rukuttan isin sana booda isii gama mirgaa filattan isii kana amma mallattoo qulfii agarsiisan jiru mallattoo qulfii argattan miti ifa isinii ta'a obboleewwan kiyya ni agartan jechuudha. Amma shabakaa sanan banadha kana booda jechuudha indan waata amma fakkeenyaaf mee qulfii hiikee waa ergee isin agarsiisa mee qulfii hiika. Akkasiniif ta'u viidiyoon dheeraa jedhee cinqamuu qabu fakkeenyaaf amma asirratti mee waastaappuma kiyya kanarratti mee kolfa kanan itti ergaa raayitii tokko godheera dhaqee jira jechuudha. Nan qollofee dhufa ammoo isinuma waliin nan qollofa qollofee ragaa amma barumsi kiyya kun akka ifisinii ta'uun barbaada yaa obbolaa koo mee qulfii sana akkeessan galaa mee kolfan itti ergaa ammas raayitii godheera nisla raayitii godheera kun godheera hin goone mee qulfii sana niika isin immoo asuma irratti eeggadhaa mallattoo ijaa kana eeggadhaa asirratti raayitii gootiif hin gootu qulfii isaa niikame amma hin niika amma hiikeen jira mee eeggadhaa raayitii gootii moo hin gootu eeggadhaa akkuma waliin argaaru jechuudha. Ifa isinii ta'e akkanatti ofirraa cufachuu dandeessan yeroo feetanitti. Inni dabalataa bakka onlaayinii cufattan as isin agarsiiseera. Inni dabalataa waliin laalla. Fayyaa ija keenyaatiif rakkoo ija keenyaa furuuf yaani akka inni nun iji keenya nun dhukkubne gurraachessinee feenaa jechuu barbaadan mallattoo ji'a argaa jirtan kana ji'a wagga tokkoof kana gachuqaastan. Sana booda gama harka mirgaa filattanii akkas gootani. Gurraacha amma waastaappiin kiyya keessi. Gurraachee jira jechuudha. Nam tokko nan beeku kana gurraachee jira waastaappiin kiyya keessi jechuudha. Mee fakkeenyaaf namaa waggan chaatii godhu bakki chaatii kun akkati gurraachee jira fakkeenyaaf waan fedhen barreessanii khalas akkanti gurraachee ta'a jechuudha. Yoo feetan akkanti fayyadamuu dandeessan. Yoo isiniin taane immoo kuno urjii mataa xuxxanii akkas xuxxanii isinii addeessa. Ifa isinii ta'a baay'ee siitingii kaan keessa gallagaame amma. Gama siitingii kaaniitti yoo dabarfannu kuno tuqaa sadi kana xuxxanii. Gizee tuqaa sadi xuxxanii asirratti mee wama muraasan isin agarsiisa. Waan hedduu jira keessa waan ajaa'ibaa hedduu jira. Akkeessatti wanti waastaappichi fidee dhufee waan hedduu jira. Amma yoo akkas xunne kan otomaatika deebisu jira. Otomaatika jechuun yeroo kutaa itti aanutti na eeggadhaa isa. Kan namni isinii barreesse otomaatika deebisu ofumaaf qaba inni kuni. Kana yeroo biraan isin agarsiisa. Inni isin asirraa irra guddaa inni isin barsiisuu qabu. Waastaappiin kiyya hatamee yookiin hin hatamne jechuuf link device isii jettu. Yookaan gara dakaatii ol sadaffaa irratti jechuudha isin rukuttani.
yoo mallattoo googilii asirratti isinitti fide waastaappiin keessan hatamee jira. Yoo mallattoo googilii fide amma immoo kiyya hin hatamne. Isa ittaanu immoo gizee akkana dhuftan gama dakaa buutanii kana keessa garuu waan hedduu isin agarsiisan. Kutaa ittaanutti na eeggattanii kana keessa bakka siitiin geeruu tuttanii. Akkeessaa hundi isin agarsiisuu deemu siitiin guma fakkeenyaaf akka duraati jechuudha. Sana booda asirratti bakka mee namni kamiyyuu online irraa cufachuu fedha mee isin agarsiisa. Profaayilii keenya yoo namni hin arginii feetan kunoo isa jalqabaa kana akkana xuxxaniitiyyi isa gadi kana noo badii irra kaa'attanii isa olii irra taa'a duraan. Amma profaayilii kiyya namni arga. Ani immoo isa gadi irra kaa'adha namni argu profaayilii kiyya. Eeshi inni dabalata lakkoofsa keessan kutaa ittaanutti isin barsiisa kana warri basmaadhaan cufachuu feetan gama jalaa dhuftanii akkasitti ofii ta'ee jira. Akkanatti dhuftanii gama dakaa dhuftanii akkana oon godhattanii basmaa kiyya tuttanii salaamu alaikum basmaan cufattanii. Waan hafe siitingii isaa keessa waan hedduu tafe kutaa ittaanu warri feetan kommentii irratti naa barreessaa. Kutaa ittaanu isinii fidee dhufaa. Obboleewwan kiyya yaa daawwattoota kiyya yaa warri afaan kiyya dhageessan barumsi kiyya kun isiniif galaa ifa isiniif ta'a. Isiniif ifa ta'a miti. Waastaappii kana argachuuf viidiyoo madhagaattan kana jala barreeffamuu ichuma argaattan waa'ee waastaappii an barreesse kana gad xuxxanii sana booda liinkii asirratti dhufu kana xuxxanii telegiraama jala isin seensisa. Kanaa miti liinkiin an fakkeenya isin agarsiisaa liinkii masa jalee kana jechuudha. Isan isin agarsiisaa kana osoo hin taane jechuudha. Liinkii telegiraama gad xuqqattanii seentanii akkanatti isin seensisaa obboleewwan kiyya telegiraamni kiyya. Yeroo akkanatti dhuftan gama jalaa kanan isinii kaa'a asii buufattanii waan isiniin galle ammallee irra deebi'uudhaan karaa miseenjer yoo shaafin nagaafadhaa. Waastaappii kana warri viidiyoo kiyya ilaalee hundi akka buufatu. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaaf gammachuu keessan haa jiraadhaa.